ijoollee nyaata ergaa seetii jedhanii beektu eda waan hin ta'e mana nama dalagu kana marraa jaartii mana kanaa bakkiila beektu marra yaani fira sitti bakkiila miti waan sarraateenyaa ta'etti bakkiila tukka sitti sarraateenyaa bishaan hin dhugdu wallaahi laazim amma mana kana kanaan dura ji'a 4 wayii dalageen irraa ba'ee dalagaa bakka biraa deeme eegan ji'a 4 dalagee irraa ba'ee kana ji'a 4 kana keessatti shaqaalaa 7 fidatani sarraateenyaa 7 dhuftee baati. Amma natti dawwaltee na kadhatte beektaan tallisii nama bicuusii warri yerumanii mana qaban kun nama nagaadha beektaa na kadhatanii adaraa nutti deebii maamaatti deebii naan jedhee na kadhatanii naatti deebi'ee yeroon jedhu jaartiin maaliif sarraateenyaa mana kana dhiiftee deemti beektu tokkoffaa mana kana sa'aatii 24 keessaa qadaa malee ashaan hin nyaatamu ashaan hin jiru faxarri hin jiru akka sarraateenyaadha jettee mana biraatti sarraateenyaa nyaatti jedhamee hanqaaquun bitamee jumnaamoon akkasii kun dillaajaa keessa dhabamti wallaahi ammatuun dillaajaa qaalittii kana nageessin agarsiise duwwaa dhaabata wanti tokko keessa jiru wanta akkanaa kun amma sarraateenyaan kun dhufteetuma deemti abadan biran dalagdu kan baatii fixxu amma qabdi ani immoo duraa ji'a 4 dalagee wallollee irraa ba'e ammas na kadhannaanuma dhufeetti deebi'a amma edaa ijoollee nyaata ergaa seeti wantan isiniin jedheefi eda wayii qadaa saa 8tti nyaanne qadaanatu godha goonee nyaanne wachumaan nyaannammoo nyaanne amma ashaammoo silaa jirri maxaamarraa fidatti andantaan qabuu dhaqeetumarra faawwiyoon uuma tokko argadhe nyaadhe yoon dhabe dhiiseetuman dhaqee rafa amma akkasumatti siniin jedhamu ilmisii kaleessa warri isaa manamaa haadhasii mana maatiisii deemtennaan ashaa bakkeedhaa fidee halkan saa wahdaatti nawaamti dullattiin beektu saatii snaashiitti na waamtee nana dhaqot maal laafeetee dheetuman gadi bu'ee shaayii danfisee fidee amma sigaa irbaata bakkeedhaa talabachuu dhabdee irbaata godhinaan jechuu jedheetan calam jalaa jedhe na waamtee daddabdee deebte amma ganama kana na argite eda si waamaan bulee naan jette maaliif hin jedheen sobeetan dhagaaraa bar ani rabni hanga saasniiniyyuu ashaa nyaatta laafan si waame naan jette ashaa keessaa beegasii modha shanaa kennaartaan jedheeniin jennaani mucaaqotu fide naan jette mucaaqotu fide ashaa kennaa fi ennaan si waamne dadhabne naan jette tun kana too baree gadi bu'ee nyaadhee irra deetanii ofitti gaabbee dhiisee jechuudha amma nulli amma mana akkanaa yeroo deemtanii ijoolleen mana kontoraataa yoo jiraattan mana xalabaa jechuudha mana akkanaa kana yoo dhaqxan hin sodaatina yoo daqiiqiin mana keessa jiraate daqiiquma kana bukeessaatii qixxaasaa tolfadhaa nyaadhaa rafaa ganama yeroo kaatanii akkasuma godhadhaa makaroonaa yoo jiraate uummata ta'e godhadhaa nyaadhaa malee agaboo keessan hin taa'ina wallaahi mana akkanaa jira amma mana kana kubsii riyaala tokko bitameen fidamu jaartiin biriisiitiin hin bittu sarraateenyaa yoo feete ofiisiitii fatara bitattee ofiisiitii ashaa bitattee mana kana dalaguudha yoo mulakki aatii waan argadhe nyaadheetuman dalagaa yoo ta'e malee danda'amee hin dalagamu nama sabrii qabu dalaga saanii shayyoolleen amma warra kafootii barraa dalayidhaan rakkoo qabu maallaqa of hirkaa qabnanu walaa nama maallaqa of hirkaa qaba gadi bee waan hin fedhe bitachuu hin danda'amu gaalaan natti dhiyoodha warri mana kontoraataa jirtanuma wanta akkanaa kun isin qonnamee jiraati aramni nyaata maxaamarraa kan fidattu aramni tokko namaan kennitu tokko immoo maashaallaa si gaafattee si bittii waan itti jaallattu isin amma maal gootu warri aramni akkasitti masalan qadaaruu zamanatti dalaydee isinii kennite ashaa fatara isin dhawwattu bakka yoo daqiiqii mana keessa jiraate daqiiquma sana bukeessi akkuma qixxaa biyya keenyaatti tolfadhu nyaadhu malee agabuun taa'inaashi kana isiniin jedhaa silaa oduun dadhabdu naan jettaniittu wallaahi inni kun immoo eda garaan na gubatee jaartii nyaataaf hin si waamee dhabe naan jettee nan gaabbe tun jalaa waan dheeraaddee jedhe. Ijoolleen nyaata ergaa seetii jedha Oromoo yoo mammaaku dhugaa kee jette bareedduu kiyya sirriidha waanuma jiru kuni yaa atillee erguma seetii raawwatteeti nyaata kee diddee jechuudha. Homaa muti waa hundumaafuu obsuutu bareedadha siin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqessi abaatu akkam jirtu ana bulettiin keessa nagaa guutuun qaba jecha egaa akka har'a viidiyoo tokko walitti deebineerra viidiyoo sunis maal jechuun keessa hin oolu daawwattanii jirtanii. Anis immoo gorsa obboleettiin keenya tokko nuuf kennite anis immoo irratti dabalee gorsa isinii kennuufi hanga dhumaatti na waliin ta'a isiniin jedha. Egaa kaa obboleettiin keenya kuni wanta ishii mudate nutti himte jechuudha. Mana keessallee akka nyaanni hin jirre dhugaadha. Wanta akkanaa kun baay'inaan deemaa jira. Dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi baay'eedha ijoolleen amma akkasitti waan akkasii himatan
baay'eetu jira jechuudha. Baay'een arge jechuudha. Ijoollee nyaata kana himatan jechuudha. Nyaanni hin jiru, nyaanni mana keessa hin jiru. Yoo qursii nyaanne iraatiin hin jiru. Yoo iraatiin nyaanne immoo misaan hin jiru. Waan akkasiitu jira. Isaayyuu haalaan kan nyaatamu miti. Waanuma xiqqoodha malee jechuudha. Manni hundi gaarii miti. Manni hundi badaas miti. Akkasuma aramni hundis gaarii miti. Aramni hundis badaa miti. Dhuguma badaatu jira. Tama bitti laaja keessa waa hin jirre jira. Akkuma ishiin jettuyyuu mana akkasiitti illee argee jiraanii ana fiigu yoo osoo hin taane dhaqee mana akkasii argee jira malee an taa'ee mana akkasiiyyuu taa'ee hin beeku garuu argee jira mana akkasii. Manamti waan tokkichi garuu itti laaja hin qabu malee wanti tokkichi keessa jiru hin beeku. Ana kilaasitti galfatan malee hin jiru jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Ofii garuu sararatanyaa hin fudhatu. Ofii garuu nyaanni mana keessa hin jiru. Tama godhattu kanaayyuu kan kokkee keetti nyaattu kasiin jaalannetu jira jechuudha. Aramatti akka takka. Maal jettu obboleettiin keenya tuni mana kana kee duraallee waggaa 4 dalageetiin ture nyaanni keessa hin jiru. Nan beeka ture ani isaan akka dhannaan matti deebi'e malee akka nyaannis hin jirre nan beekettee sararatanyaa 7 fudhata ergan duraan biraa deemee waggaa 4 dalageetiin biraa deemee deebi'ee immoo na kadhatanii itti deebi'ee jette. Itti deebi'ee jettee turte ergatti deebitee immoo hin beekti ishiin kan duras waan daladdee beektuu fi nyaanni jiraatus dhabamus ishiin ala daladdis waan ta'eef hagasunda wanta bakka fiildi ishiitiif ishiin hojii ishii qofa malee maaliif yoo barbaaddeen bitattisi bakka akkuma ishiin jettee jechuudha. Akkas jettee jirti jechuudha. Innaa maaliif ishiin ala hojjettis waan ta'eef bitattee nyaachuu dandeechi fiildi ishiitii miti jechuudha. Innaa kanaaf immoo ijoollee keessattuyyuu ijoollee addisii dhuftan mana akkanaatitti baay'ee rakkatu. Namni warri keessa ture rakkoon qabu garuu manni ijoollee haarawaa dhufte kun baay'ee rakkatu jechuudha. Bakka nyaanni hin jirretti bakka minkeefin hin jirre waan baay'eetu jira. Ijoolleen baay'ee himachaa jiru jechuudha. Innaa baay'ee rakkisaadha. Ijoolleen immoo akkas ala dalagani idaan qaban yoo ta'eefis hin hojjetu yoo ta'uufis immoo isaan baanii deemuu danda'u jechuudha. Ji'a takkitti ofii hojjetanii yoo barbaadan biraa baanii hojjetu. Garuu immoo warroota xalabaata irratti miidhaa fidamu. Ijoollee koontiraata hojjettutti miidhaa fida wanta akkanaa kun jechuudha. Jechuun ogguma osoo hin dandeenye iyyuu araboonni kun yoo hin dandeenye maaliif sararatanyaa fudhatu? Erga nyaata hin kennineefi maaliif nyaata fudhatu? Erga damoosa isaan hin kennineefi erga nyaata isaan hin kennineefi maaliif wannaa fudhatu? Sararatanyaa fudhatu. Garuu bee hundaa moti namni gaariin isin jira dhugaa rabbii dubbachuuf inni akkas isin jedha obboloota koo baay'ee rakkisaadha isin jedha. Amma mucoo biraazarii kootii tokko kanan fidee ana ofii kiyyaa yaamee fide waan ta'eef mana gaariidha. Mana warra gaarii laalee akkasitti yaame jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuuf maalan godha yoon kenneef nyaattu jetti maaliif isheen addasii waan taateef baay'ee nyaattu jedhi kaamicayyoon. Inna maal jettee naanti hojiin hojjetti nyaata nyaattu maalan godhaa jetti maaliif waan barbaadde godhattee haa nyaattu waan barbaadde fudhattee haa nyaattu yoo keenyallee ittiin taane naan jetti la nama akkasii yoo ta'e baay'ee bareedadha. Nama akkasitti beektu nama warra akkasitti teechan jirraa nudu nama akkasii fiddanii baay'ee bareedadha jechuudha. Maaliif mana sanis beektee nama sanis beektee warra sanis beektee achitti fiddee gaariidha jechuudha. Amma ijoolleen addasii dhufan kun baay'ee kan rakkatantu kan baadiyyaa ga'u jira. Baay'ee jira. Amma kan immoo durbii tayyaa takka immoo takka ani yaabni garuu akkanumatti dhuftee baadiyyaa gahe baadiyyaa badee kana keessa jechuudha. Akkasitti irraa hojiin doddokuta jechuudha. Sararatanyaa lamaan jechuudha sanuu baadiyyaa keessa la akkanatti jira jechuudha. Innaa kanaaf baay'ee ulfaatadha. Ijoollee addisii dhuftu malee garuu ijoollee keessattuu turtee keessattuu ala jirtu rakkoo hin qabu. Warri keessa turellee rakkoo hin qabu. Fedhu bitatee nyaachuu danda'a, xarabachuu danda'a. Maaliif xarabattee sii dhufuu danda'a? Maaliif rakkoo hin qabu jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha manatu jira. Mana nyaata masiidhe ilkaanima kanaan ati nyaatu sin jaalannetu jira jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf ani nyaatuma araboon harkaan naa keetu hin jaalladhu. Maal abbaa sharkaa ishee naa keetti dhugaa rabbii isiniin jaalladhu. Nyaata isaan godhanis hin jaalladhu. Ofii kootii jechuudha akka kiyyaatti. Nyaata isaan godhanillee hin jaalladhu. Isaan yoo naa kennanillee hin nyaadhu. Wanti isaan naa kennan hin nyaadhu. Ofii koo godhadhee nyaadha malee yoo manuma namaa yoo hin deeme jechuudha. Yaadafuu mana koo jechuudha. Manni kan ana taa'u mana akkama bakka haadha kiyyaati. Garuu
mana biraa yoo hin deemeyyuu hin nyaadhu. Hin beeku waan ta'eef waan san hin nyaadhu. Galeen achi yoo hin nyaannellee galee tanan mana kanatti nyaadha malee hin nyaadhu mana namaatti jechuudha. Maaliif natti sin mijatu wanti isaan godha sunillee natti hojjetu dhugaa waaqaa sin jedha. Amma akkasii kana fakkaataa harafoonni tokko tokko gaalaan jira tokko tokko gaarii jira sin jechuu barbaadetti micoon kos dhaamsa bareedaa sin kennite